Amantiin kee kun maaluma siif hin godhu? Baay'een sagalee waaqayyoo tokko dubbifadhee ganama kana nan gammadee isaanan oola isaanan bula. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5. Henook amantiidhaan du'a akkaniin argineeyyuu amantiidhaan ol fudhatame waaqayyootu fudhate waan ta'eef hin argamneedha. Argitu akka dingataa fudhatame miti. Hin du'u jedha yeroo hundumaa. Ganamas ka'e ani hin du'u ani hin awwaalamu maaliifi dhugaatu isaaf ba'ame waan ta'eef isa dhugaan ba'ameef sana naman. Du'a iyyuu akka ijaan hin argineefi Henookii amantiidhaan asii ol fudhatame jedha. Argita? Namni ani hin du'u jedhee waaqayyotti amanate gooftaan kana hin danda'a jedhee gooftichi inni amanate dhufee fudhatee amantiinsaa wangeela keessatti Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irratti nu barreeffameera taana. Maal jechaa jirta ati immoo? Wanta jettu sana hin taata waan taateef waan gaarii inni kun nama sammuu namaa garaarraadha. Biyyituu du'u, ollaanutuu du'u, abbaanutuu du'u, haatituu duutu, wasiilli durbiin macaq jedheetu dhufu ani hin du'u jechuun sana keessa. Beektaa? Waan biyyisi bukkeetti ta'u waan biyyisi bukkeetti ta'u keessaati ati ofii kee ani hin ta'u yoo jetteef waaqayyo si gargaara keessaa si baasa. Amantiin kee si fayyada. Nagaadhaan. ምሕረት በዝቶልኝ ነው መኖሬ 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 እጅ ስለያዘኝ ነው መቆሜ መኖሬ መኖሬ አባት ስለሆንከኝ ነው መኖሬ 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 አንተ ከወደድከኝ Riyaa kooti Harariitti dhufe tu mana keenya dhufe teenye TV araaraa wajjin ilaaluu eegalleen sana booda raajii masaata namaaf kadhachuu jalqabanii namootuma caccabaniiraniif kadhatu bakka namni hin cabin hin jiru harki isaa cabaadhaan isa tokko miila isaa cabaadha isa tokko saggoo cabaadha kanuma lafeen faa cabeetu jiru raajii masaatiin kadhatuuf hin fayyisu kana booddee bitaatti gad beetaati. Kasna ilaale saabi gaaffii tokko gabaadha. Ay tole dhagaafadhu jedhe gaaffii mana jalladha jireenya koo keessatti. Tole dhagaafadhu na isin namooti wallaggaa mukarra jiraattu maal takkasi caccabsaa dhagaafate. Gaafatta ilaalu namoonni caccabanii jiranii namoota wallaggaa keessaa yaa'anii dhufanidha baay'ee isaanii. Maaltu nu caccabsaa nuun? Maaltu nu daakaa? Dhuguma mukarra jiraannaa hin Bareedduu koo baga dhalattee haalaalatti guyyaa dhaloota kee. Azu, abshir. Boy, waaqo maal taateeti mooy? Maal taate waan meeqa jirin dabarsine? San dhageessu? Boyna numtu abseen taa'armanii? Maal absi taate mooy? Isumatti boostu qaba. Baga dhalatte giiftii koo umurii 2,000 baay'atan dulloofta garmalee umurii quufii jiraadhu si jaaladha. Happy birthday to you Sarina Wako baga dhalattee baga gara addunyaa kanaatti dhuftee barana as teenyee si kabajneerra online waggaa dhuftu gara wajjiniin teenyee kabajna. Ameen. Hi Sari baga dhalattee baga guyyaa kana geesse happy birthday. Sarina Wako baga guyyaa dhaloota kee geesse happy birthday. Ayyaana gaarii. Sarina baga dhalattee baga guyyaa dhaloota kee gee happy birthday. ሳሪና አንቺ የተወደድሽ እግዚአብሔር ሴት በገደለቴ ሃፒ በርዝዴይ ሳሮ በገደለቴ በረጉፊ ሙሪ ዴራ ጅራዶ ሃፒ በርዝዴይ ሳሪ በገዋቀዩ ጉያ ከናንስጌ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ሳሪ ዋቆ በገደለቴ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሳሪ ዋቆ በገኑ ደለቴ ሙሪ ዴራ ጅራዶ ስጃንና
Nama bisiisaa tu. Saaro bakka dhalatte bakka guyyaa dhalachuu keessa ga'e happy birthday. Bareedduu ko baay'ee ammatti yaaddoo lansi jaalladha. Siif jecha waan an ta'ee kana jedhiste mun nan doobeetta. Sirriitti beekta waan hunda saayyuu. Siif jecha waan meeqan dhiise nama meeqan dhiise siif jecha wanta hin ta'in hin jiru. Siif jecha gatii meeqan kaffalee baay'een si jaalladha. Baay'een si jaalladha. Biqiltuu kunuunsi nu please. Koi. Obboleessa ko abbaa qabeenyaa jedhamu barbaaddaa? Maqaa mucaa kee hangafaa qabeenyatti jijjiiradhu. Warri konkolaataa hin qabne scroll godhaa. Warri konkolaataa qabdan garuu afaa dhimma tokkoon isin mariisisuu barbaada. Warri konkolaataa hin qabne scroll godhaan jedhee maal jalatti babaas taate? Scroll godhi gurbaa maal taate? Warri konkolaataa qabdanii konkolaataa keenya sabboonummaa keenyaan ittiin ibsachuu yoo barbaanne jiraattonni keessumaa Finfinnee warri jiraannu taargaan konkolaataa keenya AA Addis Ababaa jedhamti. Maaliif FF Finfinnee goone sabboonummaa keenya kanatti sirriitti ibsannu. Amma yoo as jirtaate inni guri konkolaataa qabu. Dhala waaqa sodaadhu deemii. Se acabó. Karake malena amne malna goda rajira tu kakunke malega arru ganna jeda iddo ta ujjira ma yeroda jalalli nama iyala pati kabu sanjida sittawa mama iddo ta ujjira ma yeroda jalalli nama iyala pati kabu sanjida sittawa mama jidda dalota ko Unde umama ko hiddan alota ko zariko Ejji qamadii tokko yoo duute ija baay'ee godhatti yoon duune garuu qofaa ishee hafti. Kiristiyaanni Kiristoosiif hin duune qofaaf kiristiyaanni Kiristoosiif du'e garuu ija baay'ee godhata. ለክርስቶስ ስትሞት ትርፊያማ ፍሬያማ ነው የምትሆነው። ካልሞት ግን ብቻህን ትቀራለህ። Anif isinarra bu'aa du'a Yesuus nuyi firii du'a isaati nuyi du'a gaafan jedhu isa fooniin duutan miti yaada fooniif fedha fooniif hawwasaaf du'anii Kiristoosiif jiraachuu. Irree waaqa keenya saba isaaf ka'eera diinni amantii keenya nurraa buqqa'eera ammas waaqa keenya irreen kee haa ka'u maqaa Yesuusiin diinni haa buqqa'u ayiiqaan jedhee gooftaa Yesuus ibsiteera irratti ulfaate gooftichi Yerusaalemiin gaaluudhaaf jaallateera kan waaqayyo hiike lakkeen